kamuu keessatti hin mul'atu jechuudha. Firaa'ol Balaa. Gosa Australopithecus afarnisis jedhamu keessaa kan ta'e lafeen lubbuu qabeessaa dhibbeentaa 40 walitti qabamee jiru bara 1974 Itoophiyaa keessatti argame. Lafee kanaafis maqaan Luusii jedhamu kennameefi Dinqinesh jedhamuunis ni beekamti. Saayintistoonni amma dhaabbattee akka deemaa turte himan kun Yuunivarsiitii Kaambiriij keessatti maashaalee mudhii gadii Luusii dijitaalatti jijjiiranii qorachaa turan. Qorannoo isaanii kana irraa yaadni waliigalaa lafa kaa'an Luusiin jilba ishee diriirsitee miilaan ijaajjitee lafa margaa keessa jiraachuu dandeessee ture kan jedhudha. Itti dabaluunis maashaaleen miila ishee akka gosoota qamalee eep jedhamanii mukarra akka jiraattu ishee gargaaraa ture. Luusiin waggoota miiliyoona 3 dura dachii kanarra jiraattee jedhamee amanama. Qorannoo biraa bara 2016 keessa gaggeeffameen ammoo Luusiin wanta ol dheeraarraa kuftee du'u akka hin oolle ibsameera. Qorannoo CT scan jedhamuun taasifameen miidhamni lafee isheerra gahee jiru isa akka dhalli namaa amma jiru yeroo wanta ol dheeraarraa kufuu miidhamu waliin wal fakkaataadha jedheera. Qo'annoowwan lafee Luusii irratti gaggeeffaman irraa lubbu qabeettiin akka jaldeessaa kun saalaan dhaltuu fi umuriinis kan dulloomte akka hin turre ibseera. Dheerinni ishee meetira 1.1 ta'a jedhamee yaadama. Ji'a 2 deemaa jedhan maatiin miidhama guddaa keessa akka jiru kan himan obbo Fayyinirraan intala isaanii dargaggeessi tokko fudhatee baduu dubbatan. Haala maatiin kun irra jiranii fi odeeffannoo poolisiis maalirra akka ga'e BBC'tti himaniiru. Kanaan dura gaafa guyyaa caamsaa tokko bara 2015 cuma amma darbe kana ji'a foyita aartii amma daa'imti ergame jalaa baddee daa'imti keenya daa'ima hangafa aanaa fi maqaan isii Heeraan yookiin Hookittii jedhamti. Guyyaa kana manuma barumsaa akkuma duraan mana barumsaa deemtu guyyaa masiniin jedhe kana guyyaan galgalarraa yeroon gara manaa dhufuu dinnaan haati warraa koo ishee barbaasa gadi baatee jennaan akkasitti naannoo mana barumsaa san ijoollee wayii gaggaafatte mi'a argitanii jirtu daa'ima koo jettee gaggaafattee jennaan kuna nama wayii wajjin mucaa wayii wajjin karaa mana barnootaa jala kana dalla kana jalaarra darbanii jedhanii itti manii sa'aatiin gara 12 deemuuf ta'a amma mana isaan ba'an sa'aatii 11 kaammoo dhabamtee turtee jennaan isiin baatee akkasitti odeeffannoon kun kennameef gara sa'aatii 12 ta'uuf ka'eera. Galgala sanillee dhabne borummaallee immoo odeeffannoo nama nuu kennu dhabne waajjira poolisii himannee waajjirri poolisii lakkasi odeeffannoo jiru haala ta'ee akka nama argeessanis nu qoratee nu gaafatee haadha isaas nu gaafatee akkasitti waan jiru galmeessee akkaataa barbaachaaf nu tolu jedhamee calaa qabannee karaa mana murtiillee nuuf kennamee barbaachisarra turre. Haa ta'u malee ammas barbaacha kanaan wanni tokko kana jedhamu shakkii namootaan tokko naannoo maatii warra isaa jiru kana laalaa fakkeenyaaf Shaashimannee amma obboleettiin isaa kan jettu jirti achisillee laalaa nuun jedhanii deemnee nama jala keennee naannoo sanirratti namni firaawee akka nu hordofu duubaan goonee waan tokko argachuu hin dandeenye. Amma immoo haga dandeenyetti namni hundi akka nu iyyaafatu uummatillee namni arge hundi akka nu iyyaafatuu fi akkasitti odeeffachaa jirra. Guyyaa manaa baate jalqabe hagammatti odeeffannoo bakka asitti argamte jedhu kan biraa dhageessanii jiru. Namni tokko arge hin jiru. Ka tokko arge ishee argeera ka jedhu hin jiru. Gama poolisiitiin hoo maaltu jira? Poolisiin hoo waan odeeffateen qabu? Poolisiin maatii isaa fakkeenyaaf abbaan isaa ka isa uumatee haadha wajjin hin jiraatu naannoo Dabra Birhaan karaa Shanoo jedhamu kana naannoo daangaa Oromiyaatii fi daangaa Amaaraa jidduu naannoo aanaa Shanoo jedhamu tokko jira. Poolisiin naannoo sanillee bilbilee abbaallee dubbiseera maatii isaaniillee dubbiseera poolisiin aanaa kennaa jechuudha. Haatillee akka poolis taabaa turtu godhamee gara bultii 5 akkas mana hidhaa akka bultu godhamee sakattaamee qaamni biraa odeeffannoo inni barbaadu nuuf kennaa jira. Qaama sadarkaa amma Oromiyaatiif sadarkaa olaanaa irratti qaamni nageenya yoo odeeffannoo isaan gaafatu akkasitti odeeffannoo kennuun nu gargaaruu jirani malee kanarra darbee wanni isaan itti deemuu danda'an kan biraa hin jiru. Magaalaa Hawaasaatti yeroo ji'a tokko keessatti dubartootni 2 butamaniiru. Isaan keessaa isheen tokko torbee dura hordoffii poolisiin argamtee namni ishee butees qabameera. Dabalataan shamarreen ganna 14 guyyootaan dura butamte ammallee hin argamin jirti. Maatii fi dubartootni magaalaa Hawaasaa haalli kun akka isaan yaaddeessee BBC'tti himaniiru. Akka dubartiitti akka jiraataatti yaaddoo guddaadha kan uumu. Tibbana yeroo butiin kun taasifame iyyaa turre. Dubartii ta'uun dhiibbaan akkasii yoo dhufu boru abdiin kiyya maal si jechisiisa nama sodaachisa. Waa'ee butii kanaa yeroo iyyinee dubbataa fi barreessaa turre namoonni baay'een deebiin nuuf kennan kanarraa kan fagaatedha. Hawaasni nuuf kabaja akka hin qabnetti natti dhagahama. Bilisummaan socho'uun nu sodaachisaa jira. Kana duras gudeeduun butiin jira ture. Amma tsaggaa irratti waan argameef malee tureera. Tsaggaan gaafa butamtu namni baay'een qubatti qabaa itti kolfa.
dhufaa ture. Booda kun anarra geennaan eenyuyyuu naan birmatu yaaddoo jedhu qaba. Namoonni baay'ee kabajnu osoo hin hafin dubartii miti maaliif akka waan guddatti haasoftu nuun jechaa turan. Miidiyaa hawaasaa irratti waa'ee Tsaggaa yeroo dubbataa duulaa turre isin kan jalqabaati moo nuun jedhu turan. Kana dura waan dubbatamee hin turreef malee butiin inuma ture. Ilaalcha akkasii immoo kan nu kennaa ture keessa dubartoonnis jiru. Inni kaleessaa darbeera. Garuu Tsaggaan dubartoota 100 baraaruu baattus isiin itti gaafatamuu hin qabdu jedha. እንድትድኑ ብዬ መልዕክት አስተላልፋለሁ። 2 ሴት ልጆች አሉኝ። ያው የቤተሰብ የሀገር ልጅ ራሱ የራስ ijoollee dubaraa 2 qaba. Mucaan biyyaas akkuma mucaa ofiiti. Akka nama ijoollee qabutti baay'ee nama yaaddeessa. Bahanii hamma galanitti ni yaaddofna. Waan baay'eetu nu sodaachisa. Mana barumsaa konkolaataadhaan deemanii achi yeroo deebi'an konkolaataarraa bu'anii deebi'anii mana hanga galanittiyyu yaaddoo keessa galleerra. Sa'aatii kanatti ijaa bilbila hin qabanneef eessa jirtu jennee illee gaafachuu nu rakkisa. Kana dura waan akkasii dhageenye hin beeknu. Amma kunoo ji'a keessatti butii 2 dhageenyeerra. Amma qaamota nageenyaa kaffallee fi naannootti eegaa jiru. Garuu mootummaan immoo waan kun yoom akka uumamu gatiin beekamneef otoo eegumsa taasisee gaariidhaan jedha. Yeroo wanti addaa waan butii fakkaatu yoo uumamu uummannis argeetoo hordofee gaariidha. Yeroo ijoollee dubartootaarra qoccollaan irra ga'u hordofuu qaba. Mootummaaf qofa dhiisnee mootummaan qofaasaa waan godhu jira jedhee yaadu. መንግስት ያደርጋል። ittaanuutiin manni maree ministeerotaa wixinee baajataa mootummaa federaalaa isa guddaadha jedhamee akka lakkoofsa Itiyoophiyaa bara 2016 qopheessuun torban darbee manni maree bakka bu'oota uummataa irratti mari'ateera. Baajanni waliigalaa bara 2016 dhiyaates birrii biiliyoona 801 olidha. Kana keessaas birrii biiliyoona 370 ol baasii idileetiif birrii biiliyoona 203 ol ammoo baasii kaapitaalaaf kan ooludha. Baajanni kun Itiyoophiyaa biyya waggaa 2 waraanaan miidhamteef gahaadha. Waayilli Koorphaa Gammachuu ogeessa dinagdee Dr. Guutuu Teessoo turtii taasiseera. Qarshii biliyoona 801 an akkasiiti kan bara 2016 karoorfame. Kun isa bara 2015 baranaaf karoorfame mallaqa gara biliyoona 700 wayii olirraayi persentaa yaaraadhaan akka guddate gabaaseera. Manni maree sunis qaamii bajjetoota kana qopheessanii mana maree ministeerotaaf dhiyeessanii. Bajjeti kun yeroo ilaalamu gaanuma birrii Itoophiyaatiin guddina persentii xiqqaayyuu haa ta'u malee guddinni hangi tokko waan agarsiifame fakkaata. Kan ta'e garuu bajetii Itoophiyaadhaaf yeroo kana barbaachisu meeqa jedhamee gaafa ilaalamu wajjin tokko lammata dinagdeen Itoophiyaa hirkataa dinagdee biyya alaa galteen isa ta'u oomishaan isa ta'u waan garaagaraatiin hirkataa dinagdee biyya alaasaa ta'u wajjin wal qabatee bajeti kun gaafa ilaalamu kan biraa sadaffaan qaala'insa jireenyaa keessumatti Afrikaa gaanfa Afrikaa keessatti tokko godhee wajjin wal bira qabamee gaafa ilaalamu as gala ka jedhamu miti. Akka arfaffaatti immoo diigamsa yookaan biyya waraana keessa turtee bu'uuraaleen misoomaa sararri daldalaa hojiin biizinesii investimentii hojiin misoomaa hundumtuu galmalee miidhamanii wajjin wal qabatee gaafa ilaalamu bajeti kun kan yeroo kaamii caalaayyuu xiqqaadha jedhamee kan ilaalamudha. Amma biliyeenuma 800 wayii qabame kan yoo gara doolaaraatti deebifnee ilaalle keessumatti doolaaraatti gaafa deebifnu Itoophiyaan amma kallattiinis ta'e alkallattiidhaan sharafi biyya alaa ishee gabaa gurraacha yookaan gabaa seera alaati black market isa jennu sanaa jechaadha. Kara sanaan shallagame yoo ilaalame gara doolaara Ameerikaa biliyoonii 8 waliin ta'u. Doolaara Ameerikaa biliyoonii 8 jechuun immoo Itoophiyaan waggaa 7-8-9 irraa bajeta isheen qabaachaa turte gadi jechaadha. Kuni sharafa biyya alaatiin yookaan real value of money wanta mallaqni kun capital budgetii galtee biyya alaa idaa biyya alaa kafaluu waa baay'ee wajji wal bukkee qabamee gaafa ilaalamu kan shallagameedha jechaadha. Kanaaf bajeti kun seenaa keessatti dinagdeen Itoophiyaa hangam duuba akka deebi'e kan ittiin madaalamuudha jennee ilaaluu dandeenya. Diigama Itoophiyaan keessa jirtu waraana kaabaa wajjin wal qabatee raagni nuti waggaa tokko dura qabnu akka agarsiisutti Itoophiyaan yoo xiqqaate waggoota 5 dhufaniif bajeti ishee yoo real value qaala'insi illee hin tasgabbaate dabaltii gatii gabaadhaallee hin tasgabbaa yoo ta'e yoo xiqqaate 1.3 trilliyoonii barbaada Itoophiyaa per year jechaadha. Rakkoowwan kaabatti uumamaniif diigamsa kaabatti uumaman bakka buusuudhaa fi waggoota 5 keessatti bakka buufna yoo jedhame minimum trilliyoona 1 fi biliyoona 300 ol ka barbaadudha. Egaan kuniyyuu hafe bajeta rakkoowwan yookaan idilee ittiin furuudhaaf godhame kuni hakkam xiqqaa akka ta'e ilaaluun ni danda'ama jechaadha. Kan mootummaan dabaluu yaade persentaa 5 isaa gadi garuu qaala'insi jireenyaa in real term persentii 40 ol month to month ji'a gara ji'aatti waggaa gara waggaatti qaala'insi jiru jechaadha. Kun egaan hangam budget deficit guddaa keessa biyyi kun galuu akka dandeessudha. Sunuu ta'ee
mallaqni kun kan bara 2015 gaafa qophaa'e maal jedhame naannoon persentaan 40 ol kan inni argamu gargaarsaa fi liqa biyya alaatiin jedhameeti. Sun hin argamin hafeera waggaa bara 2015 keessa jiru kanaa jecha. Bajanni bara kana ramadame kun waraana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa ture dura bajata ramadamaa ture wal bira yeroo qabdani akkamitti madaaltu deebi'ee immoo naannoowwan waraanaan miidhaman bayyanachiisuudhaaf hagam dandeettii qabaa jettanii yaadduu. Waraanni kaaba duwwaa mini ka jiru biyya na keessa waraanni lixas jira waraanni kibbas jira diigamsa guddaadha ka jiru. Sana duwwaa bakka bara 2018 akka lakkoofsa addunyaatti turetti dinagdee Itoophiyaa bu'uuraalee misoomaa deebisuudhaaf yoo xinnaate bajata Itoophiyaa waggaa 10 gaafata. Egaan kun jechaan maal jechaadha ka waggaa 10 kana fuunee waggootuma 5tti illee bakkatti deebisuu nurra jira jennee yoo yaadne bajatii waggaa tokkotti qophaa'u kan waggaa sanaa qofaa utuu hin taane yoo xiqqaate harka 100 yoo dadhabamillee harka 50 dabalee jiraachuu turre jira jechaadha. Babal'inni misoomaawwan sun hojjetamanii gatiiwwan waggaa 10-20 dura turanidhaan. Yerootti qarshiin doolaarri tokko qarshii 20 ture qarshii 30 ture. Har'a doolaarri tokko gabaa seera alaa keessatti 100. Kana jechaan hangam misooma kan kanaan dura ture kan diigame bakkatti deebisuufillee hangam rakkisoo akka ta'e hubachuudha jechuudha ta'ama. Waraana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa ture wal qabsiisuudhaan dhaabbileen liqii kennan yookiin immoo biyyoonni maallaqa deeggarsaa arjoomanii yeroo ammaa kanatti maallaqa barbaachisu Itoophiyaadhaaf kennaa hin jirani. Kanaafuu mee bajanni kun akkasitti ramadamuunsaa dinagdee biyyattii irratti dhiibbaa akkamii uumuu danda'a jettanii yaaddu? Already dinagdee biyya kanaa irratti kabaranaa yoo